Tole, of eeggannoo guddaa godhaa ijoolleen biyya arabaa jirtan. Nagaa waaqayyoo saniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloonni koo abbee miidiyaa jalatti argamtan nagaa keessan obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Guyyaa har'aa kana wanni qabadhee gara keessan dhufe akkuma suuraa asirratti argaa jirtan kun harka kiyyaa obboleettii keessan abbeeti. Guyyaa kaleessa malee deengedda gaafa guyyaa roobii jechuudha. Obbolaa koo osoo nyaatuma hojjechaa jiru jechuudha. Nyaata kushiinaa arabaa keessatti osoo hojjechaa jiru. Zayitiin akka badaa ho'ee jira. Idaan hin agarree dhaqee nyaata keessa gadi buuse. Yeroon nyaata keessa gadi buusu baay'ee ol utaalee raawwate harka kiyya kana irra na bu'e jechuudha. Waaqayyo na baase obbolaa koo fuula waan hin ta'iniif harka kiyya ta'e jechuudha. Nyaata hin beektu warri arabaa xibsii kana baay'ee jaalatu. Nyaata chicken nuggets namni wallaaltan tokko illee humtuu hin jiru. Nyaata handaaqqoo irraa hojjetamu jechuudha. Kun handaaqqoo irraa hojjetamu. Isa hojjechaa odoo hin jiruuni. Baay'ee waan xiqqoo hin ho'edha zayitiin ani nagarre yoon keessa buusu bakka oltaalee harkiyyaarra kan na bu'e jechaadha. Ani har'a waan waa'ee kanaa saniif haasa'uu dhufe akka isin sagalee kana dhaggeeffattanii hidhiina xuuxanii dabartaniif miti obbolaa kun. Hidhiina xuuxuun keessanii homaa tokkollee na fayyidu jechuudha. Garuu wannaan isin jiru kan tokkoon na dhaga'atii waaqayyoon isin haa eegu isinillee sirriitti of eegaa jechuudha. Yeroo kushiinaa seentan dhugaa ani ofii kiyyaa fudhadhee kushiinaa seenetiif bilbila garuu jechuudha. Yeroo kushiinaa seentan bilbila fudhattanii akkana jettanii hin galinaa. Yaada biraatiin saatamaa akkana jettanii hin galinaa. Waan hojjettan tokko irratti xiyyeeffadhaatii hojjedha. Adaraa keessan obbolaa koo adaraas siniin jedha. Dhugaa adaraas siniin jedha of eeggannoo godha. Yoo har'a nuti fayyaa qabaanne abbaan keenya nu jaalachuu danda'a. Yoo nuti har'a fayyaa qabaanne haati keenya nu jaalachuu dandeessi. Obboleessi keenya akkasuma jaalachuu danda'a. Abbaan manaa keenya akkasuma jaalachuu danda'a. Jaalalleen keenya akkasuma jaalachuu danda'a. Yoo nuti maal taane yoo nuti fayyaa qabaanne yoo nuti kaannee hojjenne jechuudha. Kanaaf maasni jechuun barbaade adaraa keessa yeroo nyaata hojjettan sirriitti xiyyeeffannoo godha. Duraan dursaatii wanna hojjetan xiyyeeffannoo godha. Ani amma dhugaa dubbachuuf harka kiyyaanis miti kanan keessa godhe hin jira wanti ittiin qabatanii keessa kaa'anii. Isumaanan keessa kaa'e isa darbee raawwatee dhufe harka kiyyaatti ol taalee. Harkii kana na gube jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuutaan yeroo sanitti homaa natti fakkaannee garuu jechuudha bulee oolee baay'uma dhukkubee baay'uma natti dhaga'ame xinnoo ishii maatii ani beeku maatii nagaa waan ta'aniif jechuudha mana jaala nageessanii bishaan horatee ture bishaan isaa kana keessaa baasanii kinoo amma fayyee nagaan qabaa rikoolee naasochaa jira jechuudha barbaade duraan sirna jedhee waan tokko homaa gochuu hin danda'u bakka. Ani amma kana hunda maal gochuu isin fiddu haasaa jira obbolaa koo sirriitti of eeggannoo godha. Nuti of eegnee hin dandeenye garuu waaqayyo inni gaariin nu haa eegu. Waaqayyo biratti immoo nutis ofii keenya eeguu qabna jechuudha. Dhugumas ni jedhaani ammas irra deebiis ni jedha. Yoo nuti fayyaa qabaanne malee yoo nuti fayyaa hin qabaanne namni tokko nu jaalatu. Haramni bira hojjechaa jirru kun yoo nuti fayyaa hin qabaanne nu jaalatan. Yoo nuti kaannee ergamnee fuula gaariitti agarsiifne kan isaan nu jaalatan. Keessattuu immoo jechuudha jarri kun warri isaan arabaa kun jechuudha maqaa isaanii dhabuun sodaadha. Maaliin mana keessa taa'ee waan dubbachaa jiru jechuudha. Yeroo nuyi xiqqoo mataan nu dhukkubee waa tokko fuula guurre amala isaaniiti hojii nutti baay'isu. Amala isaaniiti bakka isaan nutti jijjiiramu jechuudha. Kanaaf mana yaala nama geessuu hin jaalatanii dhugaa qorikii tokko hin jira. Banadoor yeroo isaan jiru dhukkubbii mataatiif kan ta'u jechuudha. Ofii isaaniitii kan fudhatanii obbolaa kun isuma fudhadha namaan jedhu bakka fudhu namaan jedhu jechuudha. Kanaaf amma fe'e yoo isin dhukkubellee jechuudha sababa godheessan itti maa jira qoricha banadoor isaaniitiif fudhatinaa. Yoo isin geessan mana yaalaa isin geessan garuu waaqayyoon keessan kadhadha inni fayyaa namaa kennu waaqayyo duwwaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yoo nuti har'a fayyaa qabaanne yoo nuti har'a nagaa qabaanne. Kan nuti har'atti dadhabaa jirru kun kan nuti har'atti lafaa jirru kun boruu keenyaaf jennee nuuf ta'a. Yoo nuti fayyaa hin qabaanne yoo nuti nagaa hin qabaanne ofii keenya wajjiniin kan har'a dadhabaa jirru kun duwwaadha obbolaa kun. Kanaaf maasni jechuun barbaade adaraa keessan xiyyeeffannoo ofii keessanitti godha. Xiyyeeffannoo ofii keessanitti godha. Misaan geettanii muddamina. Raanni geettanii muddamina. Adaraa keessan ofii keessanitti of eeggannoo guddaa godha jechuudha. Dhugaas ni jira of eeggannoo guddaa. Ani amma jechuudha guyyaa kana keessatti guyyaa lamaan kana keessatti amma akkani ofii kiyyatti gaddi amma akkani ofii kiyyatti ofitti irradhe natu beeka jechuudha. Harka tokkoon hojjechuun obbolaa koo maa tokkumaa bu'aan buusa jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo gochuun baay'ee
barbaachisaadha. Ofii keessanii of eeggannoo godhaadha. Yeroo hojjettan nyaatuma keessatti xiyyeeffadhaa hojjedhaadha. Xidaatee hojjettan xidaatee keessatti xiyyeeffadhaa hojjedhaadha. Malee kanas qabdanii sanis hin qabinaa. Nan beeka biyya Arabaa onoo keessa jiru kana keessa jirtu. Tokko bicha hojjetanii dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Nuyi annataa meeqa hojjenna yeroo sa'aatii keessatti jechuudha. Kanaaf garuu wanta qaama keessan miidhu irraa fagaadhaa. Daraa keessan wanta qaama keessan miidhu irraa fagaadhaa. Kan akka bishaan gurguddaa ol fuudhuu, kan akka gizee nyaata hojjettan kana gaasa isin tutaalee isin qaama keessan hir'isu. Qaamni keenya yoo nu irratti namni jaallatu tokkollee hin jiru. Ogumas hin jedha. Onnumtuyyuu hin beekan. Yoo namni fayyaa hin qabaanne onnumtuyyuu hin jaallatu. Nama hin jaallatu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo keessan godhaadha. Isaan hin muddamtanii, isaan hin gammachiisa jettanii qaama keessan hin hir'isinaadha. Jireenya keessan boruutti xiyyeeffadhaa malee ofii keessanitti xiyyeeffadhaa. Dura ofii keessaniif kennaa. Dhugaa nyaata sootee ofii keessaniif nyaadhaa. Dura quufatii dabarsaatii fi isaanii kennaa. Dhuguma namni amma fe'e jechuudha. Yeroo hojjechaa oolle mee hin beelofti micoon kun yookaan safanyaan kitun hin beelofti safanyaan kun dheebatti namaan jiru tokkollee hin jiru. Kanaaf ani harka kee kana miidhama kee kana waliin qabadhee maal isin jedhaa ofii keessan eeggannoo godha. Ofii keessan xiyyeeffadha. Bilbilaan si yeroo haasoftan yeroo hojjettan hojii keessan xiyyeeffadha. Adaraa keessan. Ana sagalee keenya dhaggeeffattanii zim jettanii akka nama dabartanii fi miti dhugaa. Akkuma dura isiniin jedhe hidhiina xoxxanii dabartanii kana bu'aa tokko naaf hin qabu. Garuu namni tokko dhaggeeffatee karii an duraan gosa irraa yoo deebi'e ani baay'ee tokko nan tula jechuudha. Dhugaa waaqayyoo lubbuu tokko yoo oolfadhe baay'ee natti tula jechuudha. Amma akka miidhame ana miti dhugaa ana qofatu beeka jechuudha. Ana qofa duwwaatu beeka jechuudha. Kanaaf yoo fayyaa dhabne obbolaa koo warra nu bira hojjennu kuni nu wajjin dhugatanii raawwatanii nu bira darbanii yoo barbaadan biyyatti nu galchanii yoo barbaadan immoo biiroo qabanii biyyatti nu deebisanii sarartanyaa biraa filattu. Kanaaf isin wanni akkanaa kun osoo jiruu osoo beennu ofii keenya irratti yaa xiyyeeffannu, ofii keenya yaa kunuunsinu, ofii keenya yaa eegnu, kun aadaa keenya nuuf haa ta'u, sammuu keenya keessatti sirriitti yaa bilchaatu wanta akkasii kun jechuudha. Of eeggannoon keenya jechuudha. Kanaaf kan isin jechuu jaaladhaa eebbifamaadhaa waaqayyo sinaa eebbisuu lafa jirtanitti waaqayyo sinaa eeguu eeggamaa maqaa gooftaa yoosini irraan sinii deebi'e obbolaa tokkotu jedha. Innis maanni waaqayyo jechuudha. Wanta namatti dhufu nuti hin beeknu garuu waaqayyo hin beeka. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Ana guyyaa gaafa roobii sana jechuudha. Akka wanti natti dhufu garuu na beeka keessatti na beeka. Garuu wanna karaa gaazii kana natti dhufe yaadeen beeku. Garuu waaqayyo gaariidha. Maqaan isaa wallan maqaan isaa eebbifamu. Ani waan jedhu nagaan qaba fayyeen jira harki waan namatti xiqqoo kan inni na miidhame malee hamma sirriitti nagaan jira siniin jedha obbolaa kiyyaa. Nuti hin beeknu waan nutti dhufu. Dubbii sagalee waaqayyoo akkana jedha. Wanta dhufuu jiru ana duwwaatu beeka jedha. Kan dhugaadha. Nuti hin beeknu waan nutti dhufu. Kan beeku waaqayyo duwwaadha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhaa waan nama barbaadde irratti of eeggannoo guddaa godhaadha. Waaqayyo sinaa eeguu eeggamaa maqaa Yesuusii bakka jirtanitti sagalee kee kana seerii naa godhaatii laayikii godhaatii akka dhaloota biraatiin naa geessanan isiniin gaafadha. Eebbifama amma yaada biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaa naa qabaadha.